Guyyaa keessaa gaaf tokko namichi kun Roobertoon xiyyaaraan balali'aa jira. Xiyyaarichi immoo gaarreen cabbiidhaan haguugaman irra imalaa ture. Otuma imalaa jiru boom! Huccuun xiyyaarichaa gaara tokkotti bu'a. Duubni xiyyaarichaas citee irraa bu'a. Inni hafe immoo boom! Tabba cabbiin haguugametti bu'uun tabba sana keessatti gadi awwaalama. Roobertoon ammallee lubbuudhaan jira. Achii ol jedhee yeroo ilaalu wanta hedduu suukkanneessaa ilaale. Namoonni baay'een iyyuu humnaa ol madaa'aniiru, dhiigni iddoo hundumaatii mul'ata. Kana malees xiyyaarichi walakkaan isaa awwaalameera. Amma namoonni kun iddoo jiran hin beekan, cabbiin marfamanii jiru, kallattii hundumaan tabbatu mul'ata. Maal kana qofaa haala qilleensaa ulfaataa irraatii kan ka'e hafuura baafachuun illee garmalee ulfaata. Wanti baay'ee nama aarsu immoo mootarri xiyyaarichaa duuba isaarra waan tureef reediyoo yookaan immoo humna elektirikii argachuun wanta hin yaadamnedha. Namoota 45 xiyyaaricha keessa turan keessaa namoota 33 qofadha kan hafuu danda'e. Egaa Roobertoo fi namoonni 32 kaan as keessatti rakkachaa jiru jechuudha. Kanaaf amma maal gochuu danda'u? Jalqaba nyaataa fi meeshaalee barbaachisoo ta'an xiyyaara sana keessa barbaadu. Kan biraa immoo waliin ta'uun namni isaan baraaru akka dhufu abdii godhachuu. Halkan sana haalli qilleensaa hammaatee Faaraanaayitii negatiiva 22 ta'e. Halkan jalqabaa sana duwwaatti namoonni 5 lubbuun isaanii darbe. Egaa amma nama 33 irraatii gara nama 28tti galaniiru jechuudha. Baay'ee qorra sana malees rakkoo guddaa tokko qabu. Nyaata gahaa hin qaban. Shaanxaa namootaa keessa barbaadanii kan argatan buskuutii, kuukisii fi nyaatota badaa hin fayyadnedha. Kanaan immoo namoota beela'an 28 nyaachisuun wanta hin yaadamnedha. Gaarummaan isaa isaan keessaatii namichi inni tokko reediyoo argate. Kanaaf karaa reediyoo sanaa odeeffannoo waa'ee xiyyaara isaanii ni dhaga'u. Kana malees mootummaan humna baraartuu akka isaaniif bobbaasee fi barbaadamaa akka jiran dhaga'u. Kana yeroo dhaga'an garmalee gammadu. Maaliif hin gammadan ree? Yeroo murtaa'aan booda ko namni isaan argachuu isaanii nafu. Egaan otuma abdiidhaan eeggatanii torbeen tokko darbe. Yeroo kanattis rakkoon kan biraan tokko isaan mudata. Nyaatni xiqqoo argatanii walii firaa turan sun ni dhuma. Rakkoon inni guddaan kana miti. Karaa reediyoo sanaa mootummaan isaan barbaadee waan dhabeef humna bobbaase sana akka deebisee, kana malees namoonni 45 akka du'an himameera. Kanaaf abdiin isaanii cooligeera. Homtuu dhufee isaaniin baraaru. Lafa onaa cabbiin haguugamee jiru irratti namni isaan baraaru tokkollee otoo hin dhufin, wanta nyaatan immoo tokkollee otoo hin qabaatin jiru. Garuu Roobertoon ka'ee dhaabbachuun wanti nyaanni tokkollee jira jedhe. Yaadni isaas qaama namoota du'anii sana akka nyaataniif ture. Yeroon yaada kana garee sanaaf dhiyeessu, gareen sun hundi isaanii kaan isa ifachuudhaan, kaan immoo isa abaaruudhaan lakki nyaannu jedhanii ofirraatii saari'u. Roobertoon garuu ani na yaala jedhe. Akkuma jedhe godhe. Egaan nama jibbisiisaa baay'ee nama cufaa garuu nyaatadha. Yeroo gabaabaa keessatti namoonni hafan beela damdamachuu dadhabnaan nyaachuutti ka'an. Egaa erga guyyaa sanaan booda qaama namaa nyaachuun hojii guyyaa isaanii keessaa isa tokko ta'e. Mee haa ta'uutii rakkoo isaanii keessaatii inni tokko furameera jechuudha. Ammaan booda beelaan hin rakkatan. Kun immoo abdii xiqqoo isaaniif kenne. Garuu ammas erga asitti rakkatanii guyyoonni 17 darbaniiru. Achiin halkan tokko osoo rafanii obomboleettiin hamaan tokko dhufee namoota 8 jalaatii ajjeese. Isaan kaan immoo cabbii guddaa isaan irra garagalchuudhaan cabbii sana keessa gadi isaan awwaale. Kanaaf amma namoota naannoo 1920 qofatu hafe jechuudha. Namoonni hafan sun cabbii sana keessa haadhatanii amma ba'anitti guyyaa 3tti fudhate. Erga achi keessatti rakkatanii jiini tokko darbe. Garuu ammallee isaan achuma keessa jiru. Ji'a tokko kana keessatti namoota 3 dabalataan dhabu. Erga namoonni 3 sun lubbuun isaanii darbee booda Roobertoon inga'a jedhee dubbate. Innis ka'ee dhaabbachuudhaan baay'ee sodaachisaa haa ta'u malee ani deemuudhaaf murteesseera jedhee isaanitti hima. Kanaaf isaa fi namoota 2 ta'uun qaama namootaa kaalsii garaagaraatti guuttachuudhaan fudhatanii gaaricharra ba'uu jalqabu. Meeshaa barbaachisaa hin qaban, koompaasii hin qaban, kaartaallee hin qaban. Garuu callisanii dhuma tabba sana ba'uu jalqabu. Guyyaa 3 guutuudhaaf erga tabbicha sana koranii booda namichi inni tokko abdii kuteetu ani nan deebi'a jechuudhaan ni deebi'a. Roobertoo fi namichi inni hafe kun garuu namichi isaa hafe kana caalaa jenna. Roobertoo fi caalaan garuu abdii otoo hin kutatiin imaluu jalqabu. Torban tokko erga imalanii booda laga argu. Laga erga arganii booda lagicha sana hordofuu jalqabu. Laga sana erga hordofanii booda otuma jedhanii marga argu. Achumaan sa'a. Sa'a erga arganii booda baay'ee gammadu. Namoota fardeeniin deeman 2 argatan. Isaan keessaa inni tokko waa'ee xiyyaarichaa dhaga'ee jira. Namichis baay'ee nahuudhaan farda isaarra koree sa'aatii 10f imaluudhaan gara magaalaatti deemeetu gargaarsa isaaniif fidee dhufa. Dhumarrattis guyyoota 72 booda xiyyaarri dhufuudhaan namoota 16 hafan sana baraaruu danda'eera jechuudha. Egaa kun beekaa baayogiraafiidha. Horaa bulaa. Kabajamtootaa fi jaallatamtoota maatii beekaa baayogiraafii. By the way, stooriin yookaan immoo seenaan jireenyaa ammaan hojjechaa jiru peejii amma liinkii isaa sirratti ni kaa'u.
kan saadha directly kanan translate gochaa jiru kanaaf iyyuu comment irra galtanii immoo copyright uun jedhina horaa bulaa